والله لجا والله لجا وين ماضي مي والله جدي Maal akkamitti jechuun waliin mufannee waliin mufannee. كويكا قافة كوي لا Inti يفرتي ibsu jatti makaana ربي أنا من جتت ati masaanuu feeta? وين فرانيتي مثلا جتوا الشنجال الدبرو حصل تشاجاني جست وان دبر أسارة عرفت أتي ما واي كاشو تمنا من الشنجال أتي رول تين قافة بق أبد أمي تمشان ودوم من جالة تجري جالة تنتي دوران برسنتي سجلت مشان يدي بناديت Ayyee. Dhugaa siin jedha barna loluun kee dammoo guyyaa sanatti toleeffate shaafii maal mashii taa'ami'a. Astaafirullaa duraan. Jennee wal taanee jennee ani rakkoon qabu waashaappiidhaan sagalee sitti qaba. Jasti nuti as keessa illee hin jiru. Yoo danda'ame already yoo sitti tole hin dhufta. Yoo sitti hin tolle illee akkuma Yoo sitti tole hin jedhamu gaa amma ani yoo sitti tole yoo jedhamu amma ati saahibatiyyaa. Yoo sitti tole jechuun kiyya ammaaf inni hin jiru kaa. Ammaaf inni hin jiru jedhi kaa. Ammaaf hin jiru jettu naan galle akkam. As hin jiru kaa biyya kana hin jiru. Okay ganaa dhufaa gara Dubaay. Biyyarraayi. Akkam biyya giltii naa ta'e kaa amma akka namaa si himadhe sargii kiyya latte. Keezii kiyya maal sitti hima keezii kiyya sitti namu gaafa si jaaladhu keezii kiyya waran yoo uffata kana baannee galgalaan nu belleessite namarratti. Obboleessa jechuun maa yoo mana raggafeesi himadhaan miizee tokkoffaa si godhadha keezii kiyya. Keezii gaafa si jedhu aanamma fakkeenyaaf nama amma jaalachaa jiru kana bakka nama tokko nama jaalattu yoo gammachuu tanti gadda keetti qoodachuu barbaada beektaa. Ani gaafa si jaaladhu waan hundumtuu samatti hima bakka jazbaa maraatu sitti fakkaadhaa migatii si jaaladhu fi malee wanni xaafiyaati kalaa qaltu bara na dhibe. Barri deebii gara wanni itti achi deebinee gara tuuqan deemin gara walumaa galatti ishii dhagee. inni eessa jiraa gaafa jedhee si gaafadhu yaa gilzii walii godhuun bareeduma jechaa fi. Bakka inni jiru himuun barbaadu miidiyaa irratti nama miidiyaa fayyadamu miti. Akkoo gaafa inni dhufe sargii irratti keessatti ni madhu jechaan akkam waa'ee kan keetii fi anillee itti gaafatama obboleessa. Namni jaalala ofaa wajjin hin jiraatu wallaahi yoo haalli mijaa'ee marii kiyyaa fi marii isaa irraa yoo dhufee jedhee rakkoo hin qabu. Gara Kwaatar jira moo dabbaal jedha tokko Kwaatar jira Kwaatarii. Keessaa waasaap isitti qabaa yoo jedhe namni sargii godhatee fi miti qabultiin teessii toltu sargii dhiistee fi miti. Approve ta'eera coominni approve fudhatameera jechuun walii galamee amma akka anaafonni dabbaal yaara. Ani dhugaa rabbii dubbachuu fi walii galamee jira. Abdii. Walii galamee jechuun maal? Walii galamee jechaan approve isin lameen walii galtanii walii galtee amma akka anaaf daraartuu kana qabdani. Beekama. Isin walii galtee jee shamboota walii qabdani. Thank you. Walii galtee jee shamboota walii qabdani. Anka si gaafadheef bara walii galtee jaalalaa walii jiraatu fuuldura wal fuudhu walii qabdanii waan akkasii. Waan shingaliin jira barate rakkoon ta'e. Maal inni? Ishee mi'aanii keessi keessatti haasa'uun barbaadu wallahi nama baay'eellee beekaa nama baay'eellee haasa'isa. Jechuun jaalallee kee ittiin qaanfanne tokko maaliif hin naasofne waa'ee isaa maal abbaan fedhee waan fedhe haa jedhu ati nama jaalatu tokko konfidensii itti qabaatu qabda. Ofitti amanamummaa hin qabdu ati konfidensii isatti. Meena dhiisii waa'ee isaa na yaadachiisin billeessu. Waa'ee isaa yaadatuun bareeda garuu itti amanamummaa hin qabdu abjuu keessaa bahiiti miira keessaa bahi immoo jechuun yoo yaaddemmaa nama jaalattuun saalfatta. Waa'ee isaa yoo yaadadhee waan akka shiniin takkaa jiru dura na deema beekte. Nan cinqin qaalii. Kaisaa kun bara yoo na himte wanni kee waan kiyya wanti kan koo waan kee. Nyaadhamtee bariyaa fati shaayii nyaadhamtee ati baa. Wayii nyaadhamtee. Akkam. Isimeeti. Ani bara akka obboleetti waa hunda wali himannee wal jala jijjiirra jenneetiin
Ako baleetoo te miidiyaa na qorata geessi. Maan obboleessa keeti miidiyaa irratti keessa keessi qorachuu osoo hin taane jaalallee kee beekuun dirqama mataa kiyyan beektami. Hin qaanfattaate namicha keetitti. Namichatti hin qaanfattaa? Namichi namatti qaanfatanii miti qacalee bareedaa shukulee qaba. Akkoo maarree erga hin qaanfannee maarree? Jajjalmaraan dhiira gurraatti fadayyuu. Dimtuun jaal dhiira kararii akka kiyyaa qabdu sana. Jechuun qaama si faana jiru sa'eet saalfattaa Maamadoo. Maamadoo baay'een na faana jira baran. Kofli kiyya namoonni tafanneen fayyadamoo kanaaf keessaa tokko baasuu wallaalteedha si dhibee. Filannoo ta'e. Ka walii marattu dhabdee. Filannoo maa walii na bulchaadha. Maa si laalaara waasaappii noormaali maa tokko keessaa jaalatu gaafur maal godha? Bakka amma waa'ee kiyyaa keessaa baay'ee akka obboleessa kiyyaa. Waa'een keenya yaachisa lubbuyyee waa'een kan kee obboleessa keetii miree nama. Sila obboleessa jee 99 irra deebinee dubbanne akka nama takkaatitti. Admeen mira aarii sirra argaara mira aarii keessaa bahi. Wallaahi fatishaa kiyya ibsumma wanni na aarsu waa'ee keetii wajjiraati. Obboleessa kan kee akka ta'etti ananga obboleessa kee ta'etti akka namni islee siyoonni jedhuun fedhu obboleettii smaartii akka naa taatu fedhaa bakka bareedduu nama geettu akka taatu fedhaa maarree ona himatti man chiggiraallu namni ana caalasi aanuu. Kun hin jiru kuni waan na gaddisiisu miti waan na cinqu miti wallaahi duwwaa dubbachuu fi 100% du'a caalaa wanni natti isaan yoo jiraate isa san qofaa. Walumaa galatti waa'ee isaa dubbachuun barbaadu yoo jiraate keessaan yoo si tole eessa akka jiraatu eenyu akka ta'e maal akka ta'e namni ati du'aartu kun namni illee akka baru barbaadan akkam nama ati akkana du'uu fi feetu. Ani jechuudha si jammaa ani hedduun jaalladhu. I know ani hedduun jaalladhu isaan na jaalatayyuu wallaahi inni jechuudha yoo narra fi yoo nan du'e seetii tarasa galuun kee hirriba keessan na laalee osoo jedhaa amantaa. Si bira jira maa? Gaafa siin jedhu abjuudhaan. Kasongo yeye wambari naga Gaafa rabbi riba keessaa ka'ee jette. Wallahi qablaan duudhaan. Naa akkasii waa'ee kana keessaa bahi. I love you. Naa akkasii waa'ee kana keessaa bahi akka miree hojjaan. Wallahi dubbiin tun giddima keessaa na baasaa jirti beekta. Haala malee na ulfaateera. Waa'ee kee beekuun das na jedhaa beekta. Yoo ta'es rakkoo qaban keessaa sitti hima. Ani bar rakkoon kiyya bar tamsaasni kiyyaaf kan kee kun kallattiidha. Fiidoo takka beektaa ta gaafa si jaaladhu sanii Itoophiyaa gaafa jiru gadi buufadhe takka beektee tiitoo keessa jalaa iskiripshoon godhee. Sa'aatii irra deddeebiidhaan laala beektaa qara. Gaafa suuraati san of keessaa jilleedha jaalalli santiisillee suuraa keessa jilleexeen badaami. Allahu akbar. Akkasitti badee jechuu barbaadeeti. Innaa hojjaan akka miree baareen inni dasaadhaa hin dhufaa. Amma guyyaa sargii. Haalli ati itti dhuftu guyyaa sargii si fida jedhee barbaadeen. Gaafa sargii amma baareen hin dhufee yoo achumatti jasti amma sargii galgala sargiin guyyaadha moo galgala? Sargiin galgala. Okay. Galgala. Sargiin baareen keessan godhamne amma yeroo jalqabaatiif ana godhatu edda sargii dalli jedhe wayii. Dalli jechuun maal? Dalli jedhee jechaan sargii oo'aa wayii akka baareeniititti. Okay. Maal rakkoo qabareen goonaa? Isillee nama gaarii ta'uu qabdi. Nama gaarii qulqulluu ta'uu qabdi. Dhalaan takka callistee fi miti beektaa? Okay. Nama onni qulqulluu ta'uu onni gaafa isin jedhu nama jasti nama nagaa nama nusumatu ta'uu qabdi. Wanni asirratti haasofnee anaaf itti qara durirraa hagarraa adda xumuranilleen feekee akka ta'e beekuu qabdi. Okay. Dokumantichi. Garaa qulqullummaan isimatti taanaan kun qabu immoo isin farra jettee waan shililii biraa keessa kaseentu ta'e akka jaalalaatti illee sitti deebi'uu baadhu xiqqashu hanga xurii keessa jalaa iddoo sii ganna.
Why, what? Yan namin. Mas ano ko? Kovlaan doon eh. Maal jettee jecha waa'ee sirraa yeroo haasa'u eegalte naaf ta'e beektaa yaadni kan kee anaa yaaduun kan kee kun baranis akkasuma. Innaa akkasi dhalaan tokko gaafa si faana jiraattu jaalala siinsinii arasitti dhuftee boru si gattu osoo hin taane idimeetii muluu si wajjin ta jiraattu ta'uu qabdi. Oromoo waan jedhamu keessaa Oromoo kutaa 11 keessaa namni dhugaan si jaalate keessaa ana yoo isiin farra jettee isii maaliif yaamta ni jiraami? Haalli akkasiisa yoo jiraatu ta'e si jaajisin jechuudha. Yoo isiin farra akka jettu jecha. Yaa waa'ee kiyya irratti yoo isiin akka nama sirriitti duultu ta'e ani iddoo akka duraanis illee siidha buti qashoo rakkoon qabu jechuudha barbaadeeti. Isii gaafannaasan immoo akka jechuun gaafa sadii. Gaafin wayii si gaafadha. Isuma dhugaa san itti na hojii gurbartee takkaa waa'ee kiyyaa jechaa daraartu waliin lolle. Gaafti ko wayii dhuguma na jaalatta see garuu gaafa narra loltu laayii. Wallolee. Mee wallahi jedhe.